way kabooji ame osoo waraanni Tigraay fe'ee gara Maqalee geessaa jiru Kamisee keessaa jechuudha. Dirooniidhaan rukutee nama 38 madeesse. Ufii isaati jechuun waraana isaa kabooji ame. Kuwwan ammoo ijoollee walloo dhageeffadha. Waan waraana Abiyyi Ahmad mudate anaa miti. Ummata walloo ka kijiba takka ittiin daballe haga kottee qeensaa kana la. Dhageeffadhu jala seeni. Waraanni battanee jechuudha. Dirooniin Abiyyiin akkanumaan darbata. Akkanumaan saayima kana darban malee iddoo waraanni jiru darbaan jiran akka tasaa darbanii dirooniin tuun ummata biraan taree ka awwalaa darban ka lammaffaa makiinaa duubaa rukutee nama 38 madaa'ee gariin ka du'e sin jira jedhanii walii galatti wanti Abiyyiin dalagaa jiru kana. Walumaa galatti dhaamsi isinii dhaamnu. Ummanni Oromoo, poolisiin Oromiyaa jalba Abiyyiin Ahmad irra jiru irraa bu'a. Adara jara namoonni dhufu takka illee hin jiru. Mootummaan kun amma booda jiraachuu hin danda'u yaa poolisii Oromiyaa. Yaa ilmaan hiyyeessaa qisaasessuu dhaaba. Abiyyiin Ahmad isinitti himeen dhageettan isinis jala. Fudhachuu diddan. Isa dhumaa irratti shayni lola deemaa isiniin jechaa jira. Qeesiin lola deemaa isiniin jechaa jira. Ijoolleen kanaan dura guuree loltee bu'aa takkan buufne. Shayni lolee bu'aa buusaa. Qeesiin lolee bu'aa buusaa. Yoo onneedhaan hin lolle injifachuun hin danda'amu jaran. Waraanni isin deemaa jirtan waraana fedha keessan hin qabne. Namni isin lolaanii jirtan obboleeyyan keessani. Ilmaan keessani nama afaan keessan dubbatu. ABO shanes Tigraayis Itoophiyaadha. Nagaya buusutu isinirra jira malee lola deemaa dhuma Abiyyiin isiniin jedhe sun isiniin hin malu sheekota. Dhugaan jirtu tanuma qeesilleen shayinillee ati lola deemu osoo hin taane quraana rabbii qabattee du'aayii goote nama biyya san irratti dhiibbaa godhaa jiru rabbi nurraa haa kaasu jettanii kadhachuu qofa. Walumaa galatti Abiyyiin akkuma isiniin jenne edana Finfinneen qabamte Abiyyiin qabamee dhaga'uu dandeenya. Akka fakkeenya ani isinitti himutti jechuudha. Abiyyiin kana booda biyya bulchaa jettanii waan akkasiin gowwoomina. Edana Finfinneen qabamtee jirti. Abiyyiinis qabamee dhaga'uuf deemtan. Waan biraa wanni si dheedan takkas hin jiru. Wanna takka. Waraanni kuni inumaan yaadamu amma booda Abiyyiin waraana kana injifachuu. Sababii siif hima dhageeffadhu. Ummanni keenya ummanni walloo kophaa isaatitti ummata gootummarra onnee guutuudhaan ummata lolu. Ummata Finfinnee seenee Oromiyaa bilisoomsuu danda'uudha. Walloon kophaa isaatitti. Siifan hima dhageeffadhu. Walloon kophaa isaatitti. Har'a humoo waraanni Tigraay kophaa lolaan jiru. Ummata Qimaantii waliin jira. Agawootu waliin jira. Beenishaangultu waliin jira. Sidaamatu waliin jira. Har'a dabalatee eenyuun dabalate? Ummata asiin Affaartu waliin jira. Har'a maaltu si dabalame? Walloo fi waraana adda bilisummaa Oromootu si dabalame. Kamisee irratti. Ummanni keenya ummanni walloo yeroodhaaf dirooniidhaan masgiida rukutaa jira. Yeroodhaaf dirooniidhaan mana namaa rukutaa jira. Garuu hinjifannoon lafarra jiru ka ummata wallooti. Waraana kaan booji'anii kun masaaraa fidee tarakkabaafii jira. Fedhuma isaaniitiin bara. Adaraa lubbuu teenya qofa nu dhiisa. Hoodhaa qawwee. Adaraa lubbuu teenya qofa nu dhiisa. Hoodhaa qawwee. Waraana Abiyyi Ahmad kana godhaa jira. Carraa biraan qaban. Lola kaleessa lolanii dadhaban. Keessattuu ijoolleen Oromoo taatee jirtu takkattiin xiyyiitii takka dha'an jirtu asii walloo keessatti. Hundisi waraana adda bilisummaa Oromootiin dabalamaa jirti. Hundisi. Kuni amma waan dhumate. Amma nam tokko waan nu fakkeessi nuti fakkaata. Anaami addunyaa hordofi. Addunyaan isa dhumaa irratti maal jechuu jammaran beektanii? Waraana adda bilisummaa Oromootiin gara Finfinneen deeminii. Maal jechuudha kun? Finfinneen qabatinaa deemtanii. Maaf akka jedhama? Akkamitti hin qabanne Finfinnee? Finfinnee qabachuudhaaf taaggalaa jira barmarroon. Amma addunyaan san gaafachuu jirti. Maaloo yaa marroo dirriba. Adara Finfinneen seenii. Maali kuni? Maal jechuu dippiloomaasii yoo ta'e ummata isaanii baafataa jiru. Finfinnee seenuun namni kamuu mormuu hin danda'u. Maali inni kun? Maal agarsiisa? Argite guutumatti wanni takka lafarra akka hin jirre beekan. Abiyyi Ahmad jechuun humni isaa laafee jira, waraanni isaa badee jira, bututee jira, inkitkitee barbadaa'ee jira. Marroo kadhataa jirti addunyaan. Waraana adda bilisummaa Oromoo kadhataa jirti addunyaan. Finfinneen seeninii. Imala kee gara Finfinnee godhaa jirtu lash jedhii. Maaloo jedhanii kadhachaa jiran. Miidiyaa addunyaa Faransaay waliin miidiyaa Faransaa ka addunyaa waliin godhe. Miidiyaan biraallee miidiyaa lama. Ammallee deebitee itti aanaa waraana adda bilisummaa Oromoo ajajaa waliigala itti aanaa jechuudha Jaalmarroo. Obbo Jaalgammachuu Abbooyyeellee haasaa inni godhe dhageeffatanii jirtan. Humni nuti Abiyyi Ahmad ittiin duchiifne jedhe. Humna colleedha jedhe. Ijoolleen lacee beektu. Fakkeenyaaf waraana 3,000 4,000 qofa itti bobbaafne jedhe. Jalqabaaf bifa kanaan Abiyyiitu hin ilaalle jedhe. Magaalota muraasa keessaa bifa kanaan waraana Abiyyi Ahmad humna diqqaa ilaal siistamii lolaatu bar walitti hin dhufanii bar. Taaktikii isaa argite
humna xiqqaadhaan magaalaa qabachaa dhufne jedhe humna xiqqaadhaan. Amma maal dalagaa jirra jedhe. Humna jabaa duubaa ijaaraa fidaa jiran duubaan dhufaa akka jiru. Ijoollee zoonii kibbaa keessatti agartan sun tokkocha gamma waraanatti hin seenne sun. Lafa qabatee damee warri koofiyaa diimaa warri koofiyaa diimaa sun duuba jira beeki. Duuba kanaa taragagga'ee taa'aa jira ka koofiyaa diimaa sun. Garuu warri jalaanarra duchiisaa jiru ijoollee didiqqoodha. Warra akka amma isin argitan kanneen ka Oromiyaa keessa akkana godhee piippii akkana godhaa jiru kana akka cibraa soddoon booruu kanneen fa'aa agartanii jara kanneen tu facaasaa jira akka jaalsanyii fa'aa. Jarri kunniin asiin kaaba keessaa asii wal zoonii maalii jara kana warri koofiyaa diimaa suni waraanni gammachuu abbooyyee harka jiru. Waraana guddicha ka akkanatti guutumatti irra dhangala'ee dho'isu. Waraana sana addunyaan irra dhorgaa jirti. Finfinnee hin seenina. Akkam hin seenne Finfinnee. Finfinnee seenuufi miti waraanni kun marti leenjifameef. Ummata kana mara wanni qisaasisanii Finfinnee seenu. Akkamitti Finfinnee hin seenina ajaa'ib. Sila maali? Addunyaan maanuu na ajaa'ibde. Wallaahi aziim. An amma si waa'ee abiyyi dubbattuumi. Ani nda'uma addunyaan na ajaa'ibe. Manni maree bakka bu'oota Awurooppaa kaleessa walgayii taa'e har'a sa'aatii kanatti haasa'aa jiran. Guyyaa kaleessa addunyaa kanarraa wanni waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo haasa'an malee waa'ee Tigraay lafaan fuune. Ruusiyaa, Turkii, Chaayinaa, maarree waraana adda bilisummaa Oromoo dhaabbachuu qaba. Gara Finfinnee deemuurraa dhaabbachuu qaba. Maaliif qabsaa'e waraanni kun ka Finfinnee seenee dachii abbaa isaa dhuunfateetiin hin bilisoomsine maa qabsaa'e? Anna garramte addunyaan wanni isaan akkas godhaa jiraniif naa galuu dideen. Inni dhabuun waraanni Abiyyi Ahmad bututee agarraan akka waan Tigraay kana fuudhanii Finfinnee keessa gakkaa'uu jedhanii na fakkaatan. Yeroo tokko waan akkasiitu natti uuma. Maaliif kana isin hin jaabeetanii? Waraanni namichaa akka lafa hin jirre argan. Ameerikaan quba qabdi. Awurooppaan quba qabdi. Waraanni Abiyyi Ahmad akka inni siyaasaan leenkufee lola irratti illee hirmaachaa hin jirre argan. Ka dirree lolaa jirus anatu isinitti hima uummata walloo hordofa. Ijoolleen bilisiginnaa arrabsuu dhiisaatiniin waan isinii bu'aa qabu waan ta'eef dhageeffadhu gurruma keepani waanuma isaan haasa'an. Koomantii arrabaa itti dhiisi. Namni sun jechi ni dubbatu badaa si fakkaata malee garuu infoormeeshinii irraa fudhatta. Sababiin isaa ijoollee walloo kijiban beeytu. Warra dhugaadhaan hojjetee hojiidhaan argisiisu. Warra waan jirtu qofa argamsiisudha. Haxaayyeen sa'atii kanatti haxaayamaa jirti. Waraanni Abiyyi Ahmad akkuma ishiniin jedhe kun mishingaa keessa seenee midhaan keessa seenee dhokataa jira. Ka midhaan keessaa bahe ijoollee Oromoo dhiisaa carraa argatan hin ta'u. Ijoolleen Oromoo amma naannawa kanarra jiran carraa ajaa'ibaa argatan. Ijoolleen Oromoo jechuudha kan yeroo kanatti kamisee dasee naannoo asiin baatee amma haxaayaa jiran. Edana guutumatti qabatamtee barra haxaayyeen qabatamtee garuu qulqulleessaa jiran. Waraanni takka adda faffacaatee akkanuma rasaasa xash gooteedhan akkanumaan bara. Gariin ammoo massaaraa fidee uummatuma keenyatti rakkabaara. Kun ammoo akka isin har'a viidiyoo agartan sanitti tamallasu yaa subhaanallah yoo wayita eenyuun seenaa Mangistuu Hayilemaaraam nama wayittu haasa'aa dargii jechuudha. Waraanni isaa waan amma waraana Abiyyi Ahmad mudate kana seenaa keessatti haasa'amaa ture. Maal jedhan beektanii? Waraana 500 ol ka'ee biraa baqate jedhan Mangistuun. Isa dhumaa irratti waraanni sun waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee ummataan karaa nu dabarsaa maaloo karaa nu banaa maaloo sadarkaa sadiitti deebi'e. Har'a laalame waan naannoo Amaaraa keessatti dalagan. Waraanni Abiyyi Ahmad alaabaa Itoophiyaa gurmurra kaate waraana ittiin lolu dhiisee osoo ummanni maaloo nu biraan deeminaa of duuba deebi'aa jarana deebi'aa tamallasu osoo jedhanii isaan kadhatan alaabaa isaanii asirra kaatanii of duuba garagalanii qajeelan. Garam deemaa jiran? Bakka taasifaa muran jechuudha. Kun harka ol qabe, kun bibittinnaa'ee faffaca'e gaarri marti waraana Abiyyi Ahmad lolaa fi miti bar lubbuu isaa baraaruudhaaf goda galee akkana yoo deemee akka tasaa ta'ee faannoo harka bu'e faannoon katame. Indahum maal godhaa jiran amma waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana Tigraayitti harka kennachaa jiran. Jiraachuu jara kanatti of kennuu qofa ka jedhu garas deebi'an amma chaansii kana filatan. Abiyyiin kaleessa galgala dhufee yeroo kombolchi qabatamtu, yeroo daseen qabatamtu, yeroo kamiseen qabatamtu, yeroo baateen qabatamtu eessa jira jedhee namni baay'een na gaafataa ture jedhe. Seenaa wayii haasa'ee uummanni muslimaa garan taanetti nan fudhatina haasaa amma isin dhageessise kana garan taanetti nan fudhatina ani jalbaa irra jira jedhe. Jalbaa jechuun doonii tanan beeytan tanamni akkanatti taa'ee mukaan akkanatti deemuun isaan jechuudha. Isii yaabbatee jira Abiyyi Ahmad. Seenaa akka kitaaba Manfas Quddus jedhee
Yesuus Kiristoos fakkeessee waan akkasii sanaa ta'e. Inni maal jechaa jira? Amma jalbarra yaanee jira jechaa jira. Jalbaan tun nuun galabbaxamtii fi ceenaan beeynu jalbarra jirra jedhe. Isa qofaa miti beeka. Namni jalbarra jiru isa qofaa miti. Warri har'a galma inni jiru sanitti haasaa godhu san jiru marti jalbaa sanirra jira. Carraan isaanii godhee bayanii bayuu baatanii san yeroon adda baasti. Walumaa galatti abiyyiin hagarraa dhugama jirtu dubbatee biyya san bulche. Waan hagarraa dalage ifuma himaa dalage. Uummanni Itoophiyaa ammoo harka dha'uun hojii isaaniiti. Badaa dubbattee gaarii dubbattee harki gadi hin deebi'u bakka maaltu harka dhaabee tani birritu harka dhaa. Birri Abiyyiin Ahmad itti kennitu as keessa harka walin rukuta malee onnee miti beeka. Kanallee dhuguma jirtu lafa kaadhe. Birri inni galgala ganama itti kennee namni marti birrii biyya sanii garaa guuttateetuma dubbachuu dida malee waan biraa wayii argate. Birritu harka dhaya malee onneen isaanii garuu harkan dhooytu bara. Sammuunis harkan dhooytu. Harki birrii barate akkanumaan waltuma malee ummanni biyya sanii har'a warri galma san keessatti halkan san argame baacaa dabalee agartan achuma dura taa'aa jira. Jalbarraa maal gootaa jedhee namni biyyi gaafatu hin jiru. Jalbaa gubbaa baatee jirta min saraallee jalbaa laayi biloomni ta'e qosoo yaallam. Deebii kana deebisuu hin danda'u. Gaafiidha. Abiyyi Ahmad kanallee deebii nuu kenni. Akkuma kaleessa gaafa kombolchi qabatamtu gaafa daseen qabatamtu daseen hin qabatamtu jechaa turtan kombolchi hin qabatamtu jechaa turtan har'a ammoo maal jechaa jirtu Bahardaar hin qabatamtu jechaa jirtan hin qabatamti Finfinneen hin qabatamtu jechaa jirtan hin qabatamti wanni afaanii miti hojiidhaan hojii saniin ammoo humni kee waraanni kee hin jiru waraanni kee dadhabe atis isa dhumaa irratti gadi baatee dhugaa jirtu hin teerta jalbarra jirra doonii gubbarra jirra doonii sanuyyuu doonii jalbaa irra jirra jette doonii jalbaa irra namni jiru dambalii tokkochatu akkanarra dhangala'ee jechuudha hunda isaa dhabamsiisa jechuudha. Macarrashaa dubbii isinitti himee jira jechuudha. Kanaaf an amma nama tokko baraaruu barbaada biyya san keessatti. Namni tokkochi an baraaruu barbaadu maa inni poolisii Oromiyaati. Sababiin poolisii Oromiyaa baraaruu barbaaduuf maali yoo naan jettan poolisiin Oromiyaa nu barbaachisa. Bilisummaa dhugaa goonfachuu barbaadna nuti. Abbaa biyyummaa kenna goonfachuu barbaadna. Addunyaan ammoo Finfinneen seeninaa waan jettu kana an akka ilaalcha kootiitti dogoggora jedhee fudhadha. Sababiin isaa marroon gara Finfinnee deemuu hin qabu. Sochii kana dhaabuu qaba. Jedhanii mootummoonni addunyaa akka godhan kana ani naa galuu dide kun. Oromoon poolisiin Oromiyaa takka jedha. Uummanni Oromoo lama, qeerroon sadii, qarreen afur, qotee bulaan jaarsi jaartiin tumsa godhee waraana kanaaf Oromiyaan guutumaan guututti waraana adda bilisummaa Oromootiin dhuunfatamuu qabdi. Sanitti aansee ammoo poolisiin humna addaa Oromiyaa ta'ee poolisiin Oromiyaa kamuyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruudha qaba. Ajajaan keessan marroodha isiniin jennu. Isin baraaramuu qabdan. Isin eegalee jalbaa Abiyyiin irra jirurraa bu'uu qabdan isin poolisiin Oromiyaa. Dhaamsi kiyya guddaan har'a kanaa beeka. Jalbaa Abiyyiin Ahmad irra jiru irraa bu'utu isinirra jira osoo isiniin hin galabbaxamin. Bahararra jirtan hundi keessan jiran. Bahara diimaa osoo hin gahin irraa duuda. Poolisii Oromiyaa osoo bahara diimaan gahin irraa duudaa jiran. Jalbaa Abiyyiin Ahmad isin yaabbise osoo galaana diimaa hin gahin irraa duuda. Poolisii Oromiyaati. Maaliif? Tigraay akkaanuu ta'ii akka maleenuu ta'ii Finfinnee seenuun isii hafaan jiru. Isinitti maan. Sababiin isaa humni jara kana dhaabu hin jiru dhugaadha. Eenyunni woboodha tokko. Tigraay lama. Kana qofa keessatti sabaaf sablammiin akkuma dheengadda Ameerikaa keessatti argitan federaalisti warri jedhu sabaaf sablammoota keessaa saboonni sagalii walii mallatteessanii humna isaanii waan duraan qaban caala daran dabalanii biyya waliin bulchuudhaaf kaayeeffatanii duratti deemaa jiran jechuudha. Kanaaf poolisiin Oromiyaa osoo haga feenellee Shimallisitti aarre osoo haga feenellee Abiyyitti aarre isin gara isin finnu hin qabnu. Kanaaf kakaleessa irraa baradha. Dogoggora kaleessa irraa ijoollee teenya Finfinnee marsitee teettu tanaaf haala salphaadhaan osoo qabeenyi Finfinnee keessa jiru hin barbadoofne osoo uummanni Finfinnee keessa jiru hin miidhamne osoo uummanni naannoo san jiru hin tuqamne tasgabbiidhaan akka waraanni kun haaluma salphatti Finfinnee qabatu gochuutu isinirra jira jechuu kiyya. Isinii galeemi osoo qabeenyi tokko hin qisaasa'in osoo fooqiin takka hin cabin osoo muunni takka hin cabin osoo makiinaan takka hin cabin osoo meeshaan waraanaa guddaan takka Finfinneetti hin dhukaafamin Finfinneen akka qabamamtu yoo barbaadan poolisiin Oromiyaa woboodhaa tumsuu isinirra jira jechuudha. Maaliif
addunyaan wanni isiin sodaatteetiniin ummata isii baasaa jirtuuf achi siqamee kiiloomeetira tokkotti kiiloomeetira dhibbatti kiiloomeetira 50 gaafa deebi'e mumkin meeshaa gurguddaa Finfinnee darbachuu danda'a. Tigraay ta'ee woboo ta'ee wanni sodaatte addunyaan kanaa sodaattee ummata isaa baasaa jirti. Fakkeenya Tigraay gaafa achi siqee jedhe masaaraa gurguddaa qaba. Masaaraa gurguddaa kana tokkochuma bichaa Finfinnee yoo tokkose ummanni halkansa waan jiraa balleessee kuun gadi ba'ee baqatee kuun osoo ofii isaatii rakkatu miidhama jechuudha. San diddaa farra addunyaan nama isii baasaa jirti. Kuni ammoo waan hin oolle. Poolisiin Oromiyaa tatarte omaa miti. Har'arraa kaasi markaba Abiyyiin Ahmad irra jirurraa bu'i. Ijoollee warqituu isinii dhufaa jirti. Isinitti maandakaa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo warri koofiyaa diimaa sun hisaaba isaan beekamu. San qofaa miti gola Oromiyaa hunda keessa akka eebbifamee lafa qabatee akkana taa'aa jiru laa. Addunyaan jarana waa malee akkana kadhataa jirtu barmarroo. Mee miidiyaa addunyaa dhageeffadhaa Arabiffaan, Ingiliffaan waan marroo malee naasa'amu gidduu kan. Sa'aatii ammaa kanatti miidiyaan addunyaan qabdu waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo waa'ee marroo qofa dubbata. Kuni maal agarsiisa? Humni Abiyyi akka hin jirre argan. Waraanni kaabarra jiru naannoo Amaaraa keessa jiru kaan faannoon dhabamsiifte kun harka kennate lolli dhaabate. Lolli dhume bar. Axaayyeen edanan qabatamti shawaa roobitiif ta'an achirraan bahardaar allaqe. Sinii galee faannoo wanni jedhu hin jiru. Faannoon goda keessa sutte dhokatte. Dhokattee duuba deemtee waa balleessiti. Yaansaan ijoollee wal lolikki galchaa jirti. Makiina 100 meeqa fidanii hundi isaa achumatti hafe. Waan isin ajaa'ibu. Lola guyyaa 7tu geggeeffame naannawa Axaayyee kanatti buqqa'ee jedhan. Waraana Abiyyi Ahmad guyyaa 7 lolee amma kalas dadhabee ka'ee deema. Isinitti bira ture baraan. Inumaan danda'amu amma booda waraana kana dhaabuun. Walloo fi Tigraay wal qunnamte dhiisi. Waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana uummata Walloo wal qunname dhiisi. Waraana Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo wal qunname dhiisi. Walloon qofti jilbiifatee yoo lole waraana Abiyyi san hunda ofirraa deebisuu danda'a. Kalee san agarree maa gaafa naannoo Amaaraa irraa waraana itti baname dhukkee itti kaasanii ofirraa hin deebifne maal argine barra jara santu har'a nama isaa waliin lolu qaba. Ijoollee qaqqaalii akka Aliyyi Huseen warra opodiyoon hiitee irra turte gadi bahee uummata isaa waliin dhukkee itti kaasaa jira jechuudha. Galanni qabsaa'ota akkanaa kanaan badini. Argitee gurbaan sun dhugaa qaba haqa qaba. Rabbi lubbuu isaa oolchee har'a gadi bahee opodiyoo Walloo keessa jirtu hunda dhabamsiisee uummata isaa bulchaa jira. Muudamaa fudhatee uummata isaa tajaajilaa jira. Bravo. Dhiira akkanaattu jira Oromiyaa keessa. Sinii galee kanaafi humni tokko uummata keenya Walloo waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana Tigraay dhaabuu danda'u hin jiru. Ani isinitti meera poolisiin Oromiyaa markaba Abiyyi Ahmad jalba Abiyyi Ahmad irra jirurraa bu'a. Dhaamsa kiyya kana fudhadhaa isin fayyadaa jiran. Gaafa dubbiin badde yeroo aduun dhiite homa takka bu'aa isin hin qabu. Har'a gidi poolisii Oromiyaa isin Oromoodhaaf jettan kaleessallee Oromoo tiisuudhaaf jettanii leenjitan. Daangaa Oromiyaa kabachiisuudhaaf jettan. Hojiitti hiikuu diddanii sobdanii ijoollee Oromoo shaneedha jettanii shugguxii morma fanniftanii ajjeesaa turtan. Rakkoon qabu. Tatarte gundoo tahafte guddoo jedhe hayyuun Oromoo. Tana isinii dhiifne har'a marroo jala hiriirtee Oromiyaa adaanuu dandeessa. Har'a jalmarroo jala hiriirtee lubbuu kee baraaruu dandeessa. Lubbuma kee yaa poolisii Oromiyaa maaliif isin karaa dafeetaniyan? Humna Tigraay ka duubaa dhufaa jiru kanaaf isin gaachana kenna. Bilaash ofiin qisaasessina. Tigraay gaafa poolisii Oromiyaa ta'ee qeerroo ta'ee uummanni Oromoo hundi woboo jalatti hiriire nam tokko Finfinnee irratti hafuura baafachuu hin danda'u. Amaara ta'ee Tigraay ta'ee allaqe. Finfinneen gaafsan abbaa isiitii galtee jirti jechuudha. Oromoo nagarraatitti Finfinnee qabachuudhaaf taaggalaa ture. Kanaafi Finfinnee qabatee waraanni adda bilisummaa Oromoo fi Oromoon akka hooggantu yoo ka barbaadan taate poolisiin Oromiyaa guutumaan guututti waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriira. Sababiin kana isinii kaasuuf Tigraay humna isaa guutuudhaan dhufaa jira waraana hisaaba hin qabne baatee deemaa jira. Abiyyi Ahmad guyyaa takkatti qofa massaraa tokkocha bichaa Finfinnee tokkosanii achi baasan. Isinitti waan dhugaa jirtu laalla. Isa dhumaa irratti Ameerikaan nama isii bilaasha baasaan jirtu. Massaraa tokkocha bicha tokkocha qofa kiiloomeetira 200 Finfinnee irraa waraanni adda bilisummaa Oromootii fi waraanni Tigraay kan jiru naannoo asiin gara naannoo Amaaraatiin jechuu kiyya. Shawaa kaabaa keessa waraana adda bilisummaa Oromoo jiruu fi waraanni Tigraay ka amma asiin gara Axaayyeetiin lolaa jiru wal qunnamuuf deemaa jira. Jidduu kana garaa qulqulleessaa jiran. Gaafa waraanni Tigraay dhaqee akkuma Walloo seene kanatti shawaa kaabaa seene maaltu afere dhumate dubbiin jechuu bara. Kanaaf isinitti himlalaa dirooniin Abiyyi Ahmad tokkosu yeroodhaaf
dhaabachuu deemti sillee sinitti maan diroonii tokkosee baajata hin qabu namichi birri hin qabu addunyaan wajjin jirtu namni isa qarqaaru hin jiru baajatni hin jiru wanni nama kana isin kadhadhu maali poolisii oromiyaa yoo isinillee akkuma podiyootitti isin balleessina jenne dogoggora jedhee fudhadhaa isin balleessuu barbaadu maaliif isin ajaja shimallis isin kenne baana jettanii uummata keessaa miskiina fixaa turtan dogoggoratti isin ajaje garuu shimallis abdiisa ajajaan jeneraala araarsaan dogoggoratti isin ajaje fiqaaduu tasaa dogoggoratti isin ajaje alamuun simee dogoggoratti isin ajaje taayyeen danda'a dogoggoratti isin ajaje jara kana waliin maaliif baddan isin gaafa isin hundi jara kana wajji baddan oromiyaanoo maalitti hafti waan jedhu isin kadhachaa jirra kanaafi gaachena saba keessanii ta'uu yoo barbaaddan dafaa waraana adda bilisummaa oromoo jalatti hiriira xilaata kennaallee miti isin jedhan xilaata waraana adda bilisummaa oromootiillee miti marroon maal isin hin jee wallaalummaa kee qawwee natti dhukaafta malee waan takka rakkoo sirraan qabu ani wanni si waliin qabu takka illee hin jiru jarana maaliif kana jedha beeytuwan finfinnee qabamte tana nutu qabachuu qaba addunyaan maaliif akkana godhaa jirti marroo finfinneen seenii ni maa jette awurooppaan biyyoonni guddatan gamtaan awurooppaa kaleessa galgala maa jedhe waan akkasii sababii beeytanii humna Tigraay kana dhiibanii finfinnee galchuu deemaa jiran jechuudha. Oromoo kanatti aangoo kennuu hin barbaadan waan hin naagaluu dide addunyaallee. Oromoo kanatti aangoo kennuu hin barbaadan. Mee ilaalaa jiran marroo yoo finfinnee seenee qabate finfinneen ta'een nuti. Teennaa bar dachii Oromiyaati bar magaalaa guddoo Oromiyaati garuu addunyaan hin deeminii marroo dhaabbadhu. Ajaa'iba bar dhaabbadhu garam deemta bakka dhaabbadhu finfinneen seenii ni dhaabbadhu. akkamitti seenuu edda xayyib akkamitti seensisuu barbaadde addunyaan finfinnee marroo kana wani raajiin akka yana dhugaa rabbiititti isin maratti wanni kun gaafii uumuu qaba kanaaf poolisiin oromiyaa jabaadhaa ijoolleen biltsiginnaa wallaaltuudha jarri sababiin isaa wallaaltuu ta'aniif kaleessa gaafa biyyiin Ahmad Daseen hin qabatamtu jedhee caffaru wajjin caffaraa turan kombolchiin qabatamtu gaafa inni jedhee caffaru wajjin caffaraa turan kamiseen hin qabatamtu gaafa inni jedhee wajjin caffaraa turan har'a eessa jira waraanni kun kombolcha qabate dasee qabate axaayyee keessaa waraana guutuu Abiyyi Ahmad mishigii ijaarratee lolaa ture buqqise qulqulleessaa jiran axaayyee keessa amma gara shawaa roobitti deemaa jiran kanarratti dhugaan lafarra jirtu maali Abiyyiin isinitti hime kaleessa galgala an jalbaa irra jira jalbaa jechuun doonii irra jira doonii tana yoom nuun galabbaxamti ani guyyaa isiin beeku kanaaf jaarsillee qeeysillee sheekillee akka dandeettii keetiitiin gadi bahi naannoo kee eeggadhu jedhe wanni kana caala hin jiru wanni hafe takka hin jiru bar wanni hafe takka hin jiru ummanni biyya sanii garuu abichuun dhugaa jedhee juntaa barbadeessaa jira juntaan barbadaayaa jira jarana namni asii ka'ee tiriira axaayyee namni jiru barbadaa'aa jira ofiin gowwoomsinaa jedhadha ofiin gowwoomsinaa wanni dhufu takka hin jiru ani isinitti hima hinjifannoo dhiisi abiyyiin akka kettee qeensaa kana waa fiduu hin danda'u amma booda waan takka lola waa buusuu hin dandeenye keessa jira bar jarana qaama sagaltu isaan lolaa jira bar qaama sagal Beenishaangul Affaar hattan Sumaaleen jechuudha Sumaaleen jara kana keessa jirti bar dhageessitti hima Sidaamaa Beenishaangul Qimaanti Agawoo waraana adda bilisummaa Oromoo irraan dabalatee uummata Walloo guutuu Tigraay guutuu kana injifata jettanii harka tumtanii Abiyyiin Ahmad eenyumaan danda'amu barkuudha inni maal jedha yaa Itoophiyaa xilaati jedha xilaata Itoophiyaati jaarsi gadi bahi lole eenyuun lolaa jirti Itoophiyaan kamaan gaanoo xoorinnaati Itoophiyaa irsi ba irsinu eenyuun xilaata jettanii eenyuun fira godhachuu barbaadan ummanni Walloo xilaata Itoophiyaati xayyib no dogoggora guddaa kun ummanni kamisee xilaata Itoophiyaati har'a kunoo kamiseen guutuu waraana Tigraay wajji jirti daseen guutuu waraana Tigraay waliin jira kombolchi guutuu waraana Tigraay waliin jira hidhamtoota siyaasaa achitti hidhan sun martiidhaa gadi ba'ee Abiyyi nyaachuudhaaf bararaa jiran warri dheengadda hidhaa ture hundi isaa jechuudha nama kumaatamatu hidhaa jira hundi isaa akkasii gadhiifame suni marti har'a isaan kana balleessuuf deemaa jira Walloo qofa keessaa nama meeqa gadhiifame kamisee keessatti ka hidhamaa ture kuni marti akka hidhaa gadi daarektii waraana dabalamanii kaleenjii qabu leenjii isaatiin akkuma kaleessa jirutti itti fufee gara fuulduraatti deemee balleessaa jira kana keessa teettanii Abiyyiin hin barbadeessa warri isin jettan eenyu waliin taa'ee tana mara barbadeessuu danda'ame isinummaan naaf hima ijoolleen biltsiginnaa poolisiin Oromiyaa hoo hassabuu hin dandeessaniisi Abiyyiin ummata Walloo guutuu lafarraa fixuu hin danda'u Tigraay kaleessa kophaa isii wayita jirtu fixuu dadhabe har'a ummanni kamisee kombolcha dasee kana hunda keessa jiru Tigraay waliin sallafee dhaabate jarattiin pilaanii beeyti akkaataatti nama leenjiftu beeyti siistamii lolaa beeyti ummanni kumaatamaan akka itti kakaaftu beeyti ummanni guutuun har'a inkaan maxxaachuu jedheeni
isaan jala hiriiree akkasiin agartan sanitti duratti deemaa jiran. Abiyyiin kana mara damassasee dhufa yoo isin jettan taate wallaahi wallaalummaa guddaadha. Kanaaf dhaamsan isinii poolisiin Oromiyaa adara Finfinnee haa qabatu waraanni adda bilisummaa Oromoo itti dabalama. Ummata keenyarra lola dhaabaa, Oromoo ajjeesuu dhaabaa, Oromoo hidhuu dhaabaa maqaa shanii ABO jedhu kanaan Oromiyaatti haa abbaa taanu jedhan. Dhugaa isinitti himan Tigraayiin amma booda Finfinnee seenuu deemaa jirti. Amma wanni biraa wanni hafeen jiru beeka. Finfinnee deemuu deemaa jirti. Finfinnee osoo jarri hin seenne ammoo poolisii Oromiyaatiif waraanni adda bilisummaa Oromoo tokko taanee Finfinnee haa to'an. Sababiin kana isiniin jedhuuf maaliif? Abiyyiin carraa baay'ee kennitaniif Oromiyaallee Oromoollee deebisuu hin dandeenye. Ilame amma walitti himna waan bu'aa qabu walitti himna wal gorfanna laal. Poolisii Oromiyaa isiniin ja'aa jira. Kaleessa Abiyyiidha carraan kennamee ture. Waggaa sadiin kana keessatti gaafii Oromoon gaafate ka abbaa biyyummaa ka Finfinnee irratti ka afaan Oromoo daangaan Oromiyaa sararamu hidhaan nurra haa dhaabatu duuti nurra haa dhaabatu ka jedhu gaafii kana Abiyyi Ahmad gaafannee carraa kenninee fi ittiin fayyadamne jechuudha. Wanta akka nuun deebisne. Siidaa fuudhee siidaa Minilik maasaraa kaa'ee siidaa Hayila Sillaasee maasaraa kaa'ee Daani'el Kibrit maasaraa kaayatee Biraanuu Naggaa maasaraa kaayatee Jeneraal Kaasaayee Camadaa maasaraa kaatee qeerroon xilaata kenna mangallaa siwataa baxiyyiiti jedhanii duula uummata Oromoo irratti bananii fixaa turan jechuudha. Kanaafi wanti amma isin godhuu qabdan sa'atii Tigraay dhufteetiniin Finfinnee seenuuf deemtu kanatti akka nu waliin Finfinneen seenne barbaanna nuti. Ima seenan jarri akka marattu beekaa. Nu waliin seenuun qabaniidha amma kaayoon kiyya. Tigraay amma nurraa hafuu qabdi amma. Bahardaar yoo to'atte dhumate bar Finfinnee seentema jechuudha bar. Amma jarri Bahardaar qabachuu deemaa jiran. Axaayyeen irra qulqullooftee jirti. Kaambiin guddichi mishigii waraana Abiyyi Ahmad cabee waraanni battane. Akkuma isin argaa jirtan guyyaa san jechuudha. Amma gara Shawaa Roobitti deemaa jiran. Shawaa Roobitiin tuni gara naannoo Bahardaaritti achi dhiyaatti. Bahardaaritti deemamaa jira. Isa dhumaa irratti gaafa Bahardaariin humna waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee waraana gugurdaa as keessa jiru. Kasabaaf sablammii warroonni amma magaalaa qabataman kana keessa jiru. Warri Abiyyiin azzabaa turellee itti dabalame duratti dhiibaa jiran. Kana keessatti poolisiin Oromiyaa haga gaafa jarri kun dhufanii Finfinnee seenaniiti ittiin dammayxanii ta'iu. Mee gaaf kam dammaquu eddan isin? Gaafa dhufeetiin waraanni Tigraay Finfinnee marsee jedhe dammaquu barbaaddu. Waraanni adda bilisummaa Oromootiif waraanni Tigraay Finfinnee takkatti seenuu qabanu kaayoon kiyyaan. Maaliif akka jettaa jettan Finfinnee nutu dura seenuu qabaadha bakka. Akka itti dura seenu ammoo poolisiin Oromiyaa nuu tumsa. Woboodhaa tumsa. Dargaggeeyyan Oromoo ajjeesuu dhaaba, hidhuu dhaaba. Qeerroodhaa woboo waliin dhaabadhaa jedhanii tumsa kennaafi. Isinii galeemi waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a Finfinnee jala galee jira. Isinitti dabalamnaan edan Finfinnee jira waraanni. Edana tumsi keessa wasaanyiidha. Kutaa Oromiyaa hunda keessa jechuudha. Kanaafi amma maaliif kana isiniin ja'a? Tigraay fi waraanni adda bilisummaa Oromoo asiin ka gara zoonii kibbaa irraa Wallagga Afranirraa asiin gara dhiibee gara Nageellee amma magaalaa guddittii Nageellee faayinaalii jechaa jiralla. Faayinaalii jechuun maal beeytanii? Waancaa geeba kowaasii addunyaa wayita waliin taphatamuun beeytuumi. Taphni wayita taphatee isa dhumaa irratti kilabiin lama walitti tafa. Amma Nageellee magaalaa guddittii qulqulleessanii guutumatti woboon to'achuudhaaf faayinaalii irra jiran. Lola duuba deebiin qabne geggeeffamaa jira. Isiin to'atamte taanaan qallaqallata bakka. Amma wanni dalagaa jiru wanna nama isiniin jechaa jiruuf dhiibee dhufaa jira waraanni kun. Qeerroo walloo ijoollee warqittuu dabalatee asiin uummata kaawwan kasabaaf sablammii keessaa Tigraay waliin jiru dabalatee magaalota qabaman kana keessa uummanni guutumaan guututti waraanatti dabalamaa jira. Sababiin isaanii Tigraay taaktikii lolaa beeyti yaani akka itti Abiyyiin calliseetuma soofee lolatti naqusanii miti jeneraaloon isaanii akkaataa itti lolchiisan siltii beekan fakkaataa uummanni kun akka isin agartan kanatti kombolchaaf dasee kamisee keessa ka jiru marti dammaqee ka'ee itti hiriiree jira. Kana Abiyyiin dhabamsiisa jettanii warri eedan dogoggora. Dogoggorina innis kaleessa galgala isinitti meera. Afaan beekuun isinitti hime Abiyyiin ani markabarra jalbarra jira. Inee jalbaa laayinoo alloot. Innaanteewum inee gaanoo abran alloo taale. Na waliin jirtan isinis an jalbarra jira. Jalbaan kiyya gizee takka yoo gakkimbil jedhe wajjiin mucuq jennee jirraa jedhe. Poolisiin Oromiyaa mucuq isan eeyda. Anamma waan isin kadhadhu yoo Tigraay fi waraanni adda bilisummaa Oromoo waliin dhufanii dhiibanii Finfinnee seenan. Oromoon abbaa biyyummaa isaa dhuunfachuu irratti ammallee ajandaa biraa nu barbaachisa. Ganaa dippiloomaasii addunyaa nu barbaachisa. Ganaa addunyaan keessa galtee waan kana furmaata godhuu nu barbaachisa. Ilaalaali gaafuma san illee bara jarri takkatti yoo dhufaniyyuu Finfinnee seenan gaafa san dubbiin addunyaa harka seenti. Yoo marroon dhufee marroo karaa bantanii fi woboon dirgim jedhee Finfinnee qabate hoo zac in cufama karaa.
Tigraay walii galtee qabna bakka dachii keessan qabattan nutis kenna qabanne achumatti nurraa dhaabadha jaalalli kenna itti fufa Itoophiyaan takkattiidha akkaataa itti biyya bulchinu waliin teennee mari'anna ka jedhu achumatti ofirraa dhaabda jechuudha. Isinii galee Oromoo isinii galana fakkaate yaadni kiyya kun san dalaguu barbaadeeti yaadni wanna irra poolisii Oromiyaatiin nu tumsaa isiniin jechaa jiruuf. Yoo isin san godhuu baattan ammoo waan biraa dadhabnee Tigraay ta'ee kam waliinuu ta'ee kophaa ta'ee Finfinnee seenuun hin oolu. Isinii galaa mijoon Finfinnee seenuun waan hin oolle garuu kophaa waraanni adda bilisummaa Oromoo seenuu qabaa isin gaafachaa jirran. Poolisii Oromiyaa dhageettanii Oromoon quuqama sabaa qabdu dhageette kophaa seenuu qabnaadha. Laal Tigraay dabalatee sabaaf sablammii amma lolaa jiru kana kophatti osoo taane waraanni adda dursa Finfinnee seenuu qabna. Gaafa Finfinnee seenne Tigraay wajjin rakkoon nu qabnu hin jiru. Mootummaan federaalaa wanni jedhu gaafa san bifa haaraa waan jijjiirama. Duulli Tigraay irratti dirooniin Tigraay tumamuun dhaabbata. Dirooniidhaan nama rukutuun hin dhaabbata. Biyyi sun hin tasgabboofti. Sanirraan addunyaan keessa galtee akkaataa itti biyyi sun gara fuulduraatti itti fuftu fala kaayanii tartiibaan isteeppiidhaan gara duraa deeman jechuudha. Akka amma biyyiin deemu kanatti biyyi tasgabbaa'uu hin dandeessu. Innis ammoo biyya tasgabbeessuu hin danda'u. Namni isa marsee taa'u daaqonoota akka Daani'el Kibriit, akka Jeneraal Kaasaayee Camadaa, akka Biraanuu Naggaa, jeneraalota dargiiti jechuudha. Jeneraalonni dargii mangistuuyyuu osoo kanatti gorsan gaafa kaanii injifatamee waraanni Bahardaar qabatee Finfinnee keessa illee rakkoo jira gaafa jaan ol ka'ee baqate akka carraa ta'ee xayyaara isaa keessa bu'uu carraa xayyaara yaabbachuu argatee ka'ee deemee jechuudha. Abiyyi illee ammoo inni isa eeggatu sanuma. Sanii eeguun qabu ammoo Oromoon. Isinarra barri kun bara teknooloojiiti. Yeroo guddate wanni nu akkana galgala ganama poolisii Oromiyaa isinitti himnuuf wanti sun deebi'uudhaan qabu. Dhugaa isinitti himaan. Gaafa Tigraay fi Woboo wal qabatee Finfinnee seene waan baay'eetu ulfaataan jira. Isaan dura nu Finfinnee qabachuu qabnaadha. Kanarraan ammoo waraana adda bilisummaa Oromoollee yoo ka dandeessan taate fixnatiidhaan gara Finfinneetitti imaluu yaala. Uummata ijaaraa jirtanii dura deemaa jirtan. Marfamtee akkuma jirtuun dursaa Finfinnee seenaa gaafa san wanni martiin jijjiirama. Wanni marti dhugaa isinitti himaan Finfinnee dhiisi Amboon guututti yoo ka to'attan taate wanti hundi hin jijjiirama. Wanti hin jijjiiramne takka hin jiru. Kun biyyaa ka'ee baasaa boora isaa fudhatee baqata. Kun achuma keessatti maaloon lubbuu koona baasaasi waliin hojjanna jedha. Kun dheessee bayaa, kun Suudaaniif baqata, kun asiin Keeniyaatti baqata, kun ol ka'ee xayyaaraan biyya alaa Awuroopaaf Ameerikaatti baqata. Amboo yoo isin qabattan wanni marti jijjiiramee jira. Kanaaf Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo wal qabatee Finfinnee seenuu hin qabudha. Gaafa san Awuroopaaf Ameerikaan akkuma isinarra argitan kana marroon Finfinnee seenuu hin qabu hojjaa jiran. Gaafa Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo wal qabatee Finfinnee seene dhiibbaan addunyaa waraana adda bilisummaa irratti gootu guddaa ta'a. Gaafa san Tigraayiif aangoon kennama. Dabra Tsiyoon fa'aa mootummaa ce'umsaa ta'uu danda'a. Sun ammoo carraa san akka hin arganne yoo ka barbaadu taate Oromoon har'a fexxanuun nurra jira jechuudha. Wobootuun sun nurra jira. Uummanni keenya uummanni walloo jabaadha. Qabsoo itti jirtan finiinsa baga gammaddanii akkuma kaleessa galgala isinitti hime isin ijoollee warqituuti hin injifattan isin hin jenne injifachaa jirtan. Gara duraa isin hin jenne gara duraati. Haxaayyee qulqulleessaa jirtanii nama isinirraa du'e inshaallah kabajaadhaan bilisummaadhaan awwaalattanii rabbiin isaanii araaramu taphattii miti ilmi namaa ka wareegamu dirqamatu sammara nama godhaa wareegaman malee ammoo wayitti ba'uun hin jiru. Naannoo lolli jirutti dirqama wareegamni sirraan oolu jechuudha. Osoo diddeeyyuu osoo ani waan akkasii keessa hin galu jetteeyyuu dirqamatu keessa si galcha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya uummanni walloo dirqamni keessan magaalattii teessan qulqulleessitanii dachii teessan akkuma isin bilisoomaa jirtu bilisummaadhaan waan keessan qabachuu isinirra jira. Oromoon ammoo sagalee ta'uu fi qaba. Sagalee ta'uu fi qaba uummata keenya uummata wallooti jechuudha. Irra caalatti rakkoo wal irratti dalagamaa jiru. Tigraayin diroonii nagana baay'atu rukunne bara. Gara diroonii 10 wayiitiin rukutameera. Diroonii iyyuu fixate bara. Biyyiin osoo rukutu bilaashatti bara. Wanta akka fiduu bara. Akkanumaan darbata. Akkanumaan bakka. Akkanumaan darba callise. Wanta akka bu'aan hin jiru. Dhugaa isitti maan. Waraana jechuun waraana lafoota gubbarraa namoota akka fiduu hin danda'u. Seeraan ammoo diroonii ta'uu baatee osoo xayyaara lokoftorii akkasiitiin dhufe gizee takkattiin dhayanii irraa buusan. Kanaaf diroonii fayyadama. Dirooniin ammoo bu'aa takka hin buuftu. Darbiteelitti yoo guddate nama 2-3 ajjeefti. San caala wanni biraan jiru. Masgiidatti darba masgiidatti nama baay'ee fixuu danda'a. San rabbiilleen ittuma dallana. Rabbiilleen dhiisaan jiru bara namicha. Inni masgiida rukuta rabbiin isa rukutaa jira. Kanaafi wanti jajjabat deemaa jira.
addunyaan abiyyiin akka kufe agarte Tigraay akka Finfinnee seentu barbaadaa jirti jarri. Garuu sannu ammoo ayyamuun nurra hin jiru. Akkam goona beetanii dursinee Oromoon qalbii qabdu biyya keessa jirta wobootumsu isinirra jira. Sinigalee Oromoo Tigraay Finfinnee seentee maal jettee osoo hin taane dachii isaanii qulqulleeffatan lola itti jiran gabroonfataa ofirraa kaasuun oma jiru garuu Finfinneen teenna nutu to'achuu qaba woboon to'achuu qaba waraanni adda bilisummaa Oromoo marsuu qaba. Kana godhuudhaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo ammoo humna jabeessuu qaba waan duraanii caala cimuu qaba duratti socho'uu qaba waan duraanii caala fixinati isaa gara duraa dabaluu qaba. Addunyaallee waan duraanii caala hawatuu qaba. Sigalee woboon kanarra dalaguu qabdi. Ijoolleen teenna warri qaama waraana adda bilisummaa Oromootiin wal qunnamtan sochii waraana kanaa daran sirriitti dabaluu qabu. Maaliif addunyaan amma xiyyeeffannaa kenniteef jirti. Har'a miidiyaan addunyaa gugurdaan marti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo ajajoota woboo Finfinnee seenuuf deemanii kiiloomeetira hagana hafe kana malee waan biraa dubbataa jiran. Kanaaf sochiin isin gootan jabaachuu qaba. Daran jabaachuu qaba. Kanaaf jabeessa. Fixinatii keessan jabeessa ummata keessan ijaaraa ummanni Oromoo ammoo magaalaa isaan qabatanii qulqulleessan. Duubaan eegumsa tayaa fi akka amma Tigraay naannoo isaaniitti magaalaa qabatanitti nama muudaa magaalaa qabatanitti nama muudaa itti aanaa hojjechiisaa ka ummata isaanii tajaajilu nama isaanii hunda bakka buusaa deemaa jiranii bara. Nama seeraa magaalaa fakkeenyaaf amma Kamisee keessatti nama ummanni jaalatu bakka buufata ummanni ajaa'iba argite akkasumatti deemuu qaba waraanni adda bilisummaa Oromoo. Fakkeenya Nageellee Booranaa yoo tasaakka'ee fi qabatu taate woboon nama isaa bakka buusuu deema isin loltuudha. Loltuun ammoo nama isaa bakka buufataa dargaggeessa achi keessa jiru kan jaalala biyya isaa qabu kan quuqama biyyaa qabu ofitti dabalaa gara qabsootitti fuulduratti deema bifa saniin duratti socho'a. Bakka geettanitti nama bitataa deemaatiniin fuulduratti zallaqaa amma dhageettiin keessan daran dabaluu qaba. Uummanni addunyaa beekamtii isinii kenne paarlaamaan Awurooppaa takkaa waa'ee Oromoo akkana haasa'een beeku takka dhugaa siif himaan Oromoo har'a beekamtee aangoo fudhachuudhaaf deemna isinitti himaan. Kanaafi waraanni adda bilisummaa Oromoo alaabaa isaa jedhe san dhaabuudha qaba. San godhuudhaaf ammoo atenshiinii kee fudhattee jirti addunyaan. Manni maree bakka bu'oota Awurooppaa waa'ee isaanii qofa haasa'aa ture kaleessa. Kun injifannoo guddaadha jedhan. Osoo ati jabaachuu baattee sirraan haasa'u namni. Osoo ati laaffattee namni abbaa kanaa siin jedhu hin jiru. Shuuf amma uummanni Amaaraa akka malee laafee jira bara. Waa'ee isaanii namni dubbataa jiru hin jiru. Maaliif humni isaanii dadhabe faannoon jedhan suni magaalaa keessa deemtee iyyuu malee gad deemtee waan takkan gootu sawwalloon dhukkee itti kaaftee barbadeessite balleessite. Tigraay irraa hafte jechuudha. Machal namni har'a humna jabaa qabu waraana adda bilisummaa Oromooti. Addunyaan kana beeyti Finfinneen seeniin jettee kadhatti marroo. Ta'uun qabu garuu Oromoo tumsuufi qabdan. Finfinnee seenuudha qaba. Dhuunfachuu qaba. Alaabaa isaa gadi dhaabuu qaba. Hin bilisoomna jedhe bilisoomuu qaba. Kanaafi jabaadhaa Oromoo. Miidiyaan Oromoo waa'ee walloo gadi fageessaa gabaasa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ammoo sochii keessa waan duraanii caala hanqasaaqasii godha. Gara duraatiitti. Uummanni illee jara hiriiruu isinirra jira. Poolisiin Oromiyaa magaalaa amma waraanni adda bilisummaa Oromoo qabachuudhaaf Nageellee Booranaa tumsa godhuufitu isinirra jira. Nam tokko poolisii Oromiyaa taatee wobotti dha'uun sirra hin jiru. Itti dabalamtee waliin xilaata sanitti dhokaasuu sirra jira. Kana isinii dhaamaan maaliifi Abiyyiin isinitti meera kaleessa galgala isinitti mee isin dura dhaabatee isinitti mee an jalbarra jira jee 4 kiiloo hin jiru jechuu isaati bar. An 4 kiiloo bahee jalbaa gubbarra jira. Bakka dhumate wanni isin barbaaddan hin jiru dhuguma jiru hima. Abiyyiin dhugaa dubbata wanni inni naa ta'een keessaa haquma jirtu itti himaa dhufe mata kana. Gaafa diktaatara ta'uu edullee an diktaatar mahoon caaflaayinoo nuun jedhee isa dhumaa irratti nama kaanidhatti guuree cafallaqee bulchuu danda'a jedhee kafallaqee andi kan wada andi miliyeensa wada dimbar zamtaallo jedhee nama 1,000 walola irratti hiriirsisuu danda'a jedhee akkasuma godhe waan jedhe hundaa guute amma immoo isa dhumaa irratti illee dhufe jalbarra bahee jira jedhe. Maal agarsiisa kun jalbarra bahuun isaa kute jechuu warra. Warri na waliin jalbarra jirtan of laaluu yookaan immoo kuttan isiniin jedhe. Sheeyni lola deemii qeesiin lola deemiin ammoo ka ijoollee waxxaatiin kaleessa ooftan injifannoon fidin qeesiin lolee sheeyni lolee bu'aan dhufu hin jiru. Sheekaaf qeesiin silaa nagaa buusa malee araara buusa malee qawwee qabatee lola hin deemu. Dogoggora guddaadha. Kanaaf jaran Abiyyiin waan dalage hunda himaatuma dalage uummanni biyya sanii garuu irraa faamuu diddan. Dhugaa isinitti himaan irraa faamuu diddan. Jalqaba irraa kaasamee waan hin jedhin waan inni hojjete jira. Ya Itoophiyaa mangist diktaatar mahoon caaflaayinoo jedhe. Gaafa fuula jijjiiratee 2018 irraa as taree 19 keessa namni martuu siyaasaan itti cimee uummanni martuu dhiibbaa irra godhuu jalqabe. Kana booda isiniin obsuu jedhe lolatti seene.
Sanirraan gaafa kaanii Tigraay irratti lola banee geessee lola dhaabuu yoo isaan diddan guyyaa takkatti nama kumaatama lolatti oofu. Itoophiyaa keessa uummata miiliyoona 120 jira rakkoo maalii qabaa jedhe. Akkasuma godhee lolatti oofe. Isa dhumaa irratti saniillee ni dadhabe. Ilmaan hiyyeessaa booji'amtee hifate Tigraay. Isa dhumaa irratti maal jedhe kaleessa galgala dhufe የታለ ብሎ ሲጠይቅ ሰዎች ደሴ ሲያዝ ኮምቦልቻ ሲያዝ ከሚሴ ሲያዝ አብይ የታለ ብሎ ሲጠይቁ እኔ ጀልባ ላይ ነው አለ ያለ ማል ጀቹ ጀልበረበየ ጅራ ገዲ ገለበጠሙዳፍ ቆጶዳ ጀ ወሪና ወሊን ጀልባ ከደረ ጅርታን ያ ኡፍ በራሩ ያ ነወጂ በዱ ሲንጀ ኡጎማ ጅርቱ ሂማ አብይን ሲንት ማን waan inni dubbatiin takka hin jirtu nuti ammoo akkanumatti jala deemnee isinitti himaa turre fudhadha poolisiin oromiyaa markaba kanarraa buutamoo wajji galabbaxamta dhageeffadhu sitti himaan jalbaa kanarraa buutamoo wajjiin galabbaxamtu laalladha tokko isin kadhan haga isa dhumaa finfinnee seennutti isin kadhan dhugaa isinitti himaan humna keessan nu fayyada waan ta'eef hin beeyna jechuudha isinii leenjii waraanaa qabu dhiisii qeerroo har'a lafaa dhufaa jirtu ta leenjii waraanaa hin qabne waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabadhaa wanni isaan jennuuniif gaachina waan ta'aniif isin ammoo leenjii qabdan ittiin leenjitanii qabdan ji'a takkallee taatu leenjii fudhattanii qabdan hamma tokko yoo irraa walitti dabalamtan hamileen keessan dabaluu danda'a jechuudha. Kanaaf poolisii irraa abdiin kutan. Sinegalee poolisiin Oromiyaa kanaaf isin kadhan haga waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenee qabatutti poolisii Oromiyaan isin xilaata kiyyaa miti dhugaa isinitti himaa. Isin xilaata kootii miti. Warri nama ajjeesuu numa jira. Warri uummata keenya miidhee numa jira. Sunniin jazaa isaa argatee jira jedhee yaadaan. Warri hafee ammoo sharrii dalagees jazaa isaan argata. Garuu poolisii Oromiyaa xilaata kennaa miti isin. Waan isin dogoggorse beeynaa dogoggora keessanirraa baradhaa. Jalba Abiyyiin Ahmadirra jirurraa bu'a. Abiyyiin dhugama isinitti himaa dhufe har'as dhugaa isinitti himee kana caala waan dubbatu hin qabu Abiyyiin. Dubbiin tiyyata isa dhumaati jedhe kaleessa galgala. Macarrashaa jedhe bakka haasaa keessa dhumaati eessa jira jettanii warri na gaafattan inni ahun jalbaa laayinoo halloo jedhe bakka fixee bar gadi galabbaxamee jiraatee suni carraa biraati. Kanaaf ani Finfinnee seenuu shakkii takka hin qabu garuu Tigraay wajjiin seennamoo kophaa seennaa qofa gaafachaa jiran isinii galee jiran Tigraay waliin seennamoo kophaa seennaa gaafiin kiyya kanam amma nam tokko Abiyyiin nu bulcha no sun hin jiru san irraan fadha amma kaanuuf gaafataa jiru waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraanni TDF tokko ta'ee Finfinnee seenamoo waraanni adda bilisummaa Oromoo dursee Finfinnee qabataa tana qofa alkanii guyyaa xaraxara malean dhugaasii fi malaal Abiyyiin kana booda biyya san keessatti osoo homaa fedhee godhe hinjifachuu hin danda'u. Dhugaa isinitti himaa hinjifachuu hin danda'u. Maaliif nama tokkocha bichaa miti kan isaan lolaa jiru. Kaleessa Tigraay qofa jedhanii dogoggoraa turanii har'a ammoo ifa baatee Oromoon isaan lolaa jira. Beenishaangul isaan lolaa jira. Affaar isaan lolaa jira. Sidaamaan isaan lolaa jira. Qimaanti isaan lolaa jira. Agawoon isaan lolaa jira. Uummanni Abiyyiin lolaa hin jiru. Biyya san keessa sabaaf sablammiiwwan ni ta'e hundi isaaniin lolaa jira. Kana mara hinjifatee keessaa bayaa. Warri isin jettan dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha. Kun inumaan dalagamu. Tasumallee waa yaadamu miti. Kanaaf uummanni keenya uummanni walloo jabaadhaa magaalaa keessa hunda qulqulleessaa gara fuulduraatitti. Gara fuulduraatitti. Qulqulleessaa walloo hin bilisoomtuu. Isi warra raasaa keessa deemuu bare jedhaniini Aliyyi Huseen faa mucaa amma hidhaadhaa baafe dheengadda gabbaafame san itti ashoofaa turte Kadiireen. Uummata isaa waliin walloo guutuu bilisa baasaa jira jechuudha. Akkanuma zabanni hin jijjiirama. Yeroon hin jijjiiramti. Barri hin jijjiirama. Wanni akka takkatti taa'u hin jiru. Rabbii guddaa malee. Oromiyaalleen akkas ta'uudhaaf deemti. Hidhamtoota 60,000tu jira mana hidhaa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo magaalaa qabatu hunda keessatti hidhamtoota hiikaa dhufee qarqaatitti. Har'as itti fufaa jechuu kiyya. Warri Abiyyiin dararaa ture achi yoo gabbayee carraa argate waan isa godhu inni iyyuu hin beeka jechuudha.
Kanaafi jabaadhaa marroo jabaadhu jabaattee gammachuu abbooyyee jabaadhu jabaattee ijoolleen Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jirtan rabbiin isin faana haa jiraatu hin injifattanii hin mooyattanii finfinneen teessanii dachii abbaa keessaniiti. Kanaafi jabaachuu qabdan jabaadhaa yeroo dhiyootti finfinnee to'attanii biyyi sunis tasgabbooftee ummanni gara misoomaatiitti akka deebi'u jabaachuutu sinirra jira jechuudha. Lolli kuni lola bu'aa hin qabne yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Amma lolli dhaabbachuu qaba. Isa dhumaa irra gayaamuu qaba. Xumuratti deemee jira jechuudha. Lolli ka xumuramu akkuma jenne Oromiyaa keessaa ka'ee Oromiyaa irratti xumurama lolli jechuudha. Argitee bara amma lolli fuula deebi'ee bara. Shuuf jiru addunyaati bara. Lolli fuula deebi'ee jira. Kaleessa Oromiyaa keessaa kaasee Abiyyiin lola. Kutaa Oromiyaan qabdu hunda keessatti makiinaa isaa kan naqee kaan achi dhahee kaan as dhahee kaan achi cafallaqee kaan hidha guuree kaan ajjeesee cimnu godhee hayyuu Oromoon qabdu kaan mana hidhaatti guuree kaan ajjeesee egarii waraana adda bilisummaa Oromootitti fuula gargalfate achirraan Tigraayitti fuula gargalfate jechuudha. Gaafa san inni maal jechuu isaati Oromoo cal'isiise Oromoo harka kennachiise Tigraay harka kennachiise achi booda waggaa 20 30 40 50 dhiitee bulchaa hidhee karoorfate. Hin taane waan inni yaade hin taane rabbitu harkaa fashaleesse. Har'a lolli sun bakka ka'e deebi'aa jira jiran. Jaalattanii jibbitanii Oromoo. Oromiyaa keessaa takka walloodha. Walloon har'a lola ajaa'ibaa keessa jirti. Lola ajaa'ibaa kana. Uummanni walloo kumaatamaa wareega kafalaa jira. Lolli har'a wallee jiru borii fiftaan shawaa kaabaa keessa jira. Dachii tuulamaa keessa jechuudha. Isinii galaami? Kanatu dalagamaa jira. Lolli deemee Oromiyaa irratti xumuramaa jira. Isa dhumaa lolli kun xumurri eessa beektu Finfinneedha. Abbaan jalqaba Finfinnee seene lola xumuree jira. Allaqe. Dhugaasii fi maal? Namni jalqaba magaalaa Finfinnee qabate lola xumure. Xumure. Tigraay seene marroon seene dhumate lolli abbaan Finfinnee jalqaba seene lola fixe bakka. Fixe lola. Hayxi jirtu sana fudhadhaa. Fixamee jira bakka lolli dhume. Finfinneen handhuura lolaati bar. Achirraa bayaa bar dirooniin, achirraa bayaa jeettiin, achirraa bayaa baajanni. Gaafa isiin qabamte allaqe. Lolli takka ka godhamu hin jiru. Lolli takka. Lolli takka. Dhugaa isinitti maal? Lolli xumuramuudhaaf deemu. Gaafa mootummaan federaalaa lola dhaabe lolli dhumate jedhama bakka. Gaafa shiftaan aangorra jiru karaa gore lolli dhumate. Kana booda namni biyya san dha'uudhaaf deemu hin jiru. Namni Itoophiyaa diiguudhaaf deemu hin jiru. Mangistuullee yeroo aangoo isaa akkasuma jedhaa ture bara. Itoophiyaatti farsiim jedhaa bara. Soba sun. Inni deeme Itoophiyaan diigamtee turte hagarraan jirti bara. Abiyyiillee Itoophiyaa farsiimima jedhaa jira. Yoo Abiyyiin deeme Itoophiyaan hin diigamti maaltu diiga akkanuma jirti. Aangooma isaattu siqa malee wanni Itoophiyaa irraa siqu takka illee hin jiru jechuudha. ABO'nis Itoophiyaa diigaa deemaa hin jiru. Tigraayis Itoophiyaa diiguuf deemaa hin jirtu. Jaran isinii galee amma lolli xumuratti kalaa'ee jira. Uummanni keenya gara misoomaatiif fuula deeffachuudha qaba. Uummanni keenya gara hojii isaatiif deebisuu qaba. Uummanni keenya irra gibira kafalaa jechaa jiran uummanni kun gibira eessaa fuudhee kafala. Misoomatti hin turre namni martuu gara lolaa jedhaanii jiran. Kaleessa galgala Abiyyiin maal jedhe? Markabarra jira. Sheekiinis qeesiinis lola deemuu qabdanii jedhe. Kuni maal agarsiisa? Gaafa qeesiin lola deemee jaarsi dullachi lola deeme maaltu dachii qota maaltu misooma gaggeessare hin jiru ka. Kanaaf jarana amma lolli bakka ka'e deebi'aa jira. Lolli Oromiyaa irraa jalqabe Tigraay dhaqee achi ka'ee isa deebi'aa jira. Oromiyaatti deebi'aa jira. Oromiyaatti deebi'uun walloon waraanaan jirti. Walloon Oromiyaa keessaa isii tokkodha. Lolli walloo seene shawaa kaabaa seena borii fiftaan salaalee seena borii fiftaan gaafa salaalee seene achirraan asuma siqa Finfinneetti isa dhumaa irratti Finfinnee irratti xumurama lolli. Humnoota lolaan kana keessa fakkeenyaaf waraana adda bilisummaa Oromoo haa ta'u waraana TDF haa ta'u gaafa Finfinnee kanneen lamaan keessaa tokko to'ate lolli dhumate bakka. Saniin gara kaanitti qawween hin dhaabbata. Alaabaan adiin hin dhaabbatti. Isinii galee alaabaan adiin hin dhaabbatti. Abjuu miti dhageeffadhu gurbaa sitti maal. Maammee yajin maali dhageeffadhu waan har'as taa'ee siyaasa heemi torbee lamaa sadii hima eeggadhooti. Isin warrumaa osoo akkana jettan kamisee geenne barra. Odumaa isin abjuudha nuun jettan kamisee jirra Finfinnee illee akkasuma. Alaabaa adii ol dhaabnee nageenyi labsamuudhaaf torbee lamaa sadii hin caalu. Dhugaa isinitti maal alaabaa adii biyya san keessatti xiyyiitiin takkan dhukaa'u. Rabbi isin agarsiisa. Mootummaan amma jiru kun qofti karaa yoo gore jechuudha. Uummanni hundi gara misoomaatiitti ati lola deemu maaliin hin jiru. Biyya ka eegu waraana qofa. Qotee bulaan qonna isaa
barataan barumsa isaa, naggaadeen nigdii isaa, jaarsi hojii isaa, marti isaa hojii isaatiif bobba'ee biyya misoomsuun alatti nam tokko qawwee qabadhu gara dambaarii, qawwee qabadhu gara xarafasanii, qawwee qabadhu gara daarii kanaa, qawwee qabadhu gara gamasanii sun hin jiru. Sun dhumachuudhaaf torbee 2 torbee 3 qofa. Akka kiyyatti akka waraanaatiif guyyaa hassaban isaan har'amoo borii iftaan immoo akkasiidha. Alaabaa adii dhaabuudhaaf yeroo muraasa fudhata jechuudha. Kanaaf uummanni keenya lola kanatti xumura godhee gara misoomaa gara hojiititti akka hojii keessaniitiin barataan barumsa dacha'uudha qaba. Har'a uummanni keenya barataan jiru. Barattoonni yuunivarsiitii qaratan kutaa jalqabaa qisaasa'ee wanni marti qotee bulaan qonnatti hin jiru. Naggaadeen nigdii isaa dhaabee bakka biyyi sun akka tokko taate jechuudha. Kuni marti tasgabbaa'uudha qaba. Kanaaf sadarkaa sanitti deebi'uutu irra jira. Biyyi gara biyyaatti deebi'uu qabdi jiran. Biyyi biyya isiitti deebitee biyyummaa isiitiin itti fufuutu irra jira. Kanaan alatti wanni biraan jiru. Kanaaf alaabaan adiin Finfinnee keessa gad dhaabachuudhaaf qophoodha. Warri abjuu keetinaan jettaniif warri isin abjuudha jettaniin kaleessa bakka ka'ee har'a bakka jiru isinis inuma xiinxalla. Yeroo baay'ee nu qeequun alatti waan lafarra dalagamaa jirullee osoo laaltanii bareeda ta'a. Abiyyi deeggaruu rakkoo takka illee hin qabu. Garuu waan lafarra jirullee laala. Maaltu deemaa jiraa fi hinjifannoon keessan maal fakkaataa fi hinjifannoon keenya maal akka fakkaatu madaalaa deemuu isinirra jira jechuudha. Isinii galeemi nuti ammoo gaafa akka carraa ta'ee lolli kun xumura godhate abbaan fedhe haa fixu. Akka marattuyyuu Tigraayis wayi akka kaleessaa san nu gooti hin gootu irraa baratte jedhee yaada. Waraanni adda bilisummaa Oromoo qabatee waraanni TDF Finfinnee qabatee alaabaan adiin dhaabachuudhaaf guyyaa qofa. Guyyoota qubaan laakkaa malaan qubaan akkatti takka 2 jedhame. Nageenyi biyya saniin bu'a barataan barumsa isaatitti, qotee bulaan qonna isaatitti, naggaadeen nigdii isaatitti, ka mana nyaataa naggaadu naggaada kee, ka uffata naggaadu uffata kee wanni marti seeratti deebi'ee biyyi Itoophiyaa akka kaleessaatitti naamusa isii eeggattee tasgabbiidhaan biyya namaa taatee akka biyyummaatitti itti fufuu qabdi. Dippiloomaasii alaa kufe baajata Itoophiyaa irraa cite mallaqa akkana bakka maraan irraa dhaabatee biyyi sun korkortee bututte kana guyyaa muraasa keessatti wanti marti furmaata argate dippiloomaasiin addunyaallee bifa kaleessaatiin deebi'ee Awurooppaa, Ameerikaa biyya kam waliinuu Itoophiyaan bifa kaleessaatiin hojii isii mataa ol qabattee jiraatti. Torbee 2-3 booda. Kuni dhugaa jirtu isinitti maallaan. Kanaaf warri biyya diiguu miti warra biyya ijaaruu dhufaa jira. Kanaaf injifannoon galuun baranumaa jabaadhaa walloo tiyyaa, jabaadhaa woboo tiyyaa, poolisiin Oromiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriira. Uummanni Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriira. Poolisiin Oromiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriira. Oromiyaa walabaa ijaaruudhaaf nagaya biyya saniitiif wassaanyiin isinii jabaadhaa. Jabaadhaa. Isinii karuma isinii dhaamna nuti. Tigraay dhuftee of Finfinnee seente. Maa dhuftee Finfinnee seente jechuun hin dandeessan. Sababiin isaa lolaan dhufte. Qaldiitti hin dhufne. Wareegama kafalaa dhufte. Kanaaf nu dursinee seenuu qabna malee kaayoon kenna maas soqan Finfinnee isa jedhu suni gaafii gowwummaati. Sababiin isaa ayyamsiisanii miti kaleessa wayita kombolcha qabatan wayita dasee qabatan ayyama kennaanii miti. Tattaaffii isaaniitiin xilaata cabsanii dhufan. Ammas taanaan waraana adda bilisummaa Oromoo jabaatee hojii isaatti fufee uummanni Oromoo waliin dhaabatee poolisiin Oromiyaa yoo waliin dhaabate guyyaa takkatti Finfinnee woboo harkatti galtii jechuudha. Achi booda dhumate Tigraay wanni as deemuuf hin jiru. Isaan abiyyi waliin rakkoo qabu haga abiyyiin achi jiru hin dhaabatan. Kanuma dhugaan jirtu. Kanaan alatti wanni biraa takka illee hin jiru. Allaqee. Kanaaf jiran tana gara galliqimsa. Tana garatti galliqimsa fudhaa woboo jala hiriiraa siin ja'a. Galatooma waan jiru gurra isin buufna. Addunyaan ammoo akka nuti aangoo qabannu hin barbaaddu. Dhugaa isinitti malaal. Waraanni adda bilisummaa Oromoo gara Finfinnee akka hin deemnee nu hin jaa. Waan isin ajaa'iba godhamu. Tanallee gurra isinaa buutu ijoolleen bilisiginnaa. Kuni anaa miti ka jedhe. Awurooppaa, Ameerikaa biyya guddatantu jedhaa jira. Sababii isaanii Oromoon abbaa biyyaa ta'uu yoo biyya qabate cumaan biyya isaa garraggaasifata. Kanaaf nu didanna fakkaata. Mee waliigalatti itti ilaalla. Abshir inshaallah. Jabaadhaa injifannoon kun uummata Oromooti. Waan feetan jettanii nu arrabsuu mirga keessanii. Arrabni keessan nu cimsaa jira nu gabbisaa jira, jisbii nu jijjiiraa jira. Qaamumarra nu bu'a akkuma isin achi nu arrabsitanii nu fayyadaa jira miti ma. Takkaa gadi dabaluun alatti qannasaa hin jirru. Ijoolleen bilisiginnaa dhugaa isinitti himan. Atata isin nu arrabsitanii nima dabalaa jirra yunda'u. Qaamaallee dabalaa jirra. Hojiillee akkuma isin agartan biyya keessaallee dabalaatumaan jirra malee gaddeemaan jirru.
nama arrabsuun jaalatinaa dhugaas yoo namummaa qabaattan akkanaa kanatti gadi bayaa abiyyiidha sagalee ta'a fi abiyyiidha abbichuu koo si faana jirra jettee aga feete jajjabeessu mirga qabda bar mirga keeti bar maan nama arrabsummaa si fayyada gadi bayii si faana jira si waliin du'a je'iin rakkoo kennaa miti sin arrabsinu mirga keetii waan feete jedhe allaqee dhumate manneen arrabsituu jira hin jiru bar dhumate bu'aat akkasiin qabu dhugaasii fi maan abiyyi deeggaruu kee namni jibbe jira hin jiru gadi bayii intarneeta guuttadhu akka naasawu kanatti jiba finjii taa'ii haasay chuma namnu si haa baratu nama akkamii akka taate bifti keellee gurraacha moo adiidha moo mee gadi bayii nu arrabse kayti kana malee hojiin callisteetuma koomanti maa si fayyada kun wanta akkas hin fayyadu si galee taruba deebii kiyya kana dhugaa sitti baan yoo namummaa qabaattan gadi bayaa akka an dubbadhu kanatti abiyyiidha dubbadha warri koomantiidhaan nama arrabsitan maa dubbattaniif isiniin jechaa turree mikaleessa amma booda hin jirus mirga keeti abiyyii faarsuun mirga keeti abiyyii deeggaruun mirga keeti carraa isinii kenninee jirra nuti dimokiraasiitti amanna freedom of freedom beqa sidii galee ijoolleen bilisiginnaa akka feetanii nu arrabsaa akka feete gabbayii nu arrabsi dhugaasitti waan hin sobiin jedha maa sobamaa yoo ati waa fiduu dandeesse rakkoo maalii qabu gadi baatee yoo ati har'a laayivii dhuftee abiyyi baraaruu dandeesse rakkoon qabu gadi bayii baraari kanuma isinii jedha galatoomaa fayyaa ta'a wallooti yakaamee ganama waan gaarii rabbi nu haa dhageessisu haxaayyeen guutumaan guututti edana inni azafamti jedhaa jiranii haxaayyee